falmaan saba Oromoo woboon zoonii kaabaa fi lixaa tarkaanfii gugubduu humna diinaa irratti fudhachuun diina du'aaf madoon adabu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon falmaa bilisummaatti xumura gochuuf ergamtoota murna bilchiginnaa irratti tarkaanfii gugubduu fudhachaa jiruun injifannoolee cululuqaa zooniilee cufa keessatti galmeessaa jira. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursee keessatti kaleessaa adoolessa 27 2024 bakka addaa Leedii jedhamutti ganama sa'a 4 irraa eegaluun hanga waaree booda sa'a 10 walakkaatti lola jajjabee waraana bilisummaa Oromoo waraana weerartuu PP irratti taasiseen humna diinaarraa 10 ajjeesuun 7 madoo dandamii hin qabneen geggeesseera. Tarkaanfii gugubduu warqiileen waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa ergamtoota Abiy Ahimad irratti fudhate kanaanis humni faashistii PP kun baaragdee of booda deebi'uun qe'ee hawaasaa ganda Hijiraa, Shaakkee, Leedii fi Kurfaa keessatti Zuu 23 fi dishqaa uummata nagaa irratti dhukaasaa turuun barameera. Akkasuma korommiiwwan sabaa kaleessaa adoolessa 27 godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Yaarer keessatti ganama barii toora saayitii 12tti lola gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana maafiyaa PP waliin taasiseen jajjabee waraana bilisummaa Oromoo waraana diinaa du'aaf madoon adabee jira. Lola ganama barii hanga waaree boodaatti geggeeffameen waraana faashistii PP irraa 23 ajjeese 32 madeessuun loltuu tokko harkaan qabee jira. Loltoonni faashistii PP reeffaa fi madoo hawaasaa baachisuun ganda Yaarer bulchiinsa ganda duriitti kan geeffatan yoo ta'u achis madoo isaanii gara buufata fayyaa magaalaa Ashiitti geeffatanii jiru. Lola kanaan kasaaraa humna namaa fi qabeenyaa irra ga'e baaraguun guyyaa kaleessaa loltoota achitti hafan baafachuuf humna dabalataa muggiirraa kallattii Daallee Kollii fi Obbo Shollaa irratti deemsisuun barameera. Lolli bilisummaa sabichaaf taasifamu cimee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof. Godin Kibbilitti shaggaraana tolee saamichi manneen gubaatii fi waraana maafiyaa PP'n jiraatutu irra jabaate jaalirbu dhugaa waan qindeeffatti qabe. Gareen faashistii PP bashoota tiksuun ilmaan Oromoo irratti gara jabummaa kan raawwatu sabboonummaa Oromoo diinomsee qe'ee Oromooti sarbama mirga namoomaa guyyaa guyyaan waraanatti bobbaasee raawwachaa jiru haalaan cimsee jira. Akka kanaanis jiraattonni godina Kibbilitti shaggaraanaa tolee balleessaa tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun aanaa tolee bulchiinsa magaalaa baantuutti guyyaa guyyaan qabamanii hidhamaa qe'ee isaanii irratti saamamaa fi manneen irratti gubachaa akka jirus gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Adoolessa 25 2024 namoonni qabamuun hidhaman muraasni maqaan nuge Nimoonaa Laggasaa jiraataa ganda Tulluu Tajii, Borgaa Badhaasoo jiraataa ganda Gonnaalee fi Bubbisaa Takkuu Biqilaa ganda Duwwaa tokko, Girmaasuu fi ganda Duwwaa tokko, Daggafaa Gowwomsaa ganda Duwwaa tokko, Galataa Idaa fi Mallasaa Nagaroo kanneen jedhaman qabamuun bulchiinsa magaalaa baantuutti hidhanii iraarsaa jiraachuun ifoomeera. Kana malees saamichaa fi manneen jiraattotaa hedduu gubuun kan raawwate yommuu ta'u obbo Baayisaa Eebbisaa mana isaa jalaa diiguun meeshaalee re'oota 5 lukkuu midhaan harree fi loon jalaa akka fudhatanis beekameera. Dabalataanis gandaa Beebee Sillaasee Gichillaa keessa kaleessa ganama obbo Haayiluu Garasuu meeshaa mana keessaa waliin ibiddatti shiduun waraanni faashistii PP gubuun himameera. Lixa Wallaggaa Ganjii keessa manneen namoota gubuun saamichi raawwatan jaaleeran gameessa akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Murni maqaa mootummaan aangoo irra jiru biltiginnaan rakkoo daangaa hin qabne Oromiyaa keessatti dhalchuun sababa tokko malee duguuggaa sanyii raawwachaa qe'ee haadha hiyyeessaa irratti diiguun jiraatota hedduu mana maleeyyii godhanii dhiiga boochisaa ooluu itti fufanii jiru. Haaluma kanaanis waraanni goolessaan sirnichaa qe'ee uummata Oromoo akka gubanii barbadeessaniif ajaja fudhachuun bobbaafaman kaleessa adoolessa 27 2024 lixa Wallaggaa aanaa Ganjii ganda Busaanoo Qawwisoo iddoo addaa Harkoo jedhamutti mana obbo jireenyaa Biraasaa gubuun kan barbadeessan yommuu ta'u namni kun daba hojjete qabaateef osoo hin taane Oromummaa isaa yakkanii bakkeetti hambisanii jiraachuun barameera. Obbo jireenyaan nama siyaasa tokko keessaallee harka hin qabne yoo ta'u bara 2022 keessas mana baallee 84 qabeenya waliin jalaa gubuu yoo barbadeessan mana malee jiraachuu waan hin danda'amneef ammas marsaa lammaffaaf yeroo inni ijaarratu irra deebiin adoolessa 27 2024 odaa mana keessaa uffannaa fi midhaan dabalatee kan danda'an guurrachuun kaan dhangalaasuun jireenya isaa mancaasanii maatii isaa bakkeetti darbatanii deemanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Horroo Bulluqii Lukkeeleen bilchiginnaa jiraatotidha guruu cimsaniitti fufan.
Jaalur Gufadiina dabalatisaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa ilmaan Oromoo jumlaan hidhaatti guuruun dararaa ulfaataa ta'e irraan gaha. Qabeenya irratti saamicha hamaa geggeessaa kan jiran gareen dantaa namummaa irraa hin qabne lukkeeleen biltsiginnaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti jiraattota hidhatti guuruu akkuma itti fufanitti jiraachuun ibsameera. Guyyaa kaleessaa jechuun gaafa adoolessa 27 barkum 2024 ergamtootni sirnichaa ganda Aashaayaa Daadoo jedhamu irraa namoota maqaan isaanii Roobee Laayyoo fi Fitaalee Hundee jedhaman badii tokko malee butuun ukkaamsanii waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Aanuma kana ganda Abillee Igguu jedhamu keessas guyyuma kaleessaa kana nama maqaan isaa Obbo Janaa Kabbuchaa jedhamu badii tokko malee sababuma Oromummaa isaa qofaaf yakkuun ukkaamsanii waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa jiraachuu namoonni kun itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii jiru. Aanichatti murnoonni biltsiginnaa sobaan yakkuun gochoota badii garaagaraa uummata irratti raawwachaa kan jiranii fi addatti immoo dargaggoota irratti xiyyeeffachuun adamsanii ukkaamsaa jiraachuun ibsameera. Godillicha garaana baakkooti beellukkeeleen biltsiginnaa hidhamtoota irra maallaqa ittiin baanumnaa fudhachaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalmoo Sabaa waan qindeeffate qaba. Tiksitoonni impaara Itoophiyaa kanneen Oromummaa hadheeffatanii morman ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf badii tokko malee hidhuu fi saamuu kan durii caalaa jabeessuun mana hidhaatii baasuufis matta'aa irraa fudhatanii gadi dhiisuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina lixa shaggar aanaa baakkoo tibbeetti hidhamtoonni kanfaltii humnaa olii kanfalanii hidhaarraa gadi dhiifamaa jiraachuu fi kanneen kanfaltii kana raawwachuu hin dandeenye ammoo hidhaatti dararamaa jiraachuu jiraattonni arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbise ibsaniiru. Jiraataa ganda barii aabboo kan ta'e maqaan isaa Ashuu Qaddamaa kan jedhamu badii tokko malee hidhamee kan ture gaafa adoolessa 24 bara 2024 kanfaltii qarshii 50,000 irraa fuudhanii gadi lakkisanii jiraachuu maddeen keenya arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Godin Gujii Ba'aa haala saba buruu keessatti uummanni Oromoo qe'eef qabeenya isaarraa loltoo sirnichaan buqqifame. Jaalkenna saba guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeessa. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhu of dura qabanii akkaataa ittiin uummaticha lafa irraa balleessan sagantaa cimaa baafachuun murni biltsiginnaa yeroo ammaa haala uummatichi deebi'ee of hin ijaarren manaa fi qabeenya isaa ala gochuun maatii bakkeetti facaasanii gidirsaa jiru. Adoolessa 24,2024 irraa eegaluun godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu gandoota 3 kanneen akka Uttulluu, Odee Kallaalaa fi Dubaanaa keessa ilmaan Oromoo jiraatan sababa tokko malee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka buqqaan gochuun beekameera. Uummanni gandoota jedhaman kanaas yeroo jedhame kana keessatti gadi dhiistanii hin baatan taanan tarkaanfii woboo irratti fudhannu isin irrattis ni fudhanna jechuun akeekkachiisuu isaanis ibsan. Uummata qabeenya keenya dhiisnee hin baqannu jedhan loltoota sirnichaan ooyiruu fi beelladoota isaanii waliin gara bosonaatti ari'atamaa akka jiranis dabaluun ibsaniiru. Gareen PP kun akkuma kanaan dura diinagdee uummata Oromoo balleessuun beelaaf saaxilaa ture. Ammas uummanni kun qabeenya isaa dhiisee baqatee hiyyummaa fi gadadoo hamtuuf saaxilamee harka biltsiginnaatti akka kufuuf bakka hundatti karoorfatanii hojjechaa jiraachuun inni beekama. Gootichi waraan bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godin Walloo kaadhimamtoota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanummaaf barnoota siyaasaa kennaafii ture bifa milkiin eebbisiise. Jaalaqaafan fayyeeraa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Jaarmiyaan Abbaa Woboo humna waraanaa Oromoo gitu kan Oromoo irraa diinaa fi gabrummaa buqqisee Oromoo walaboomsee Oromiyaa tiksuu ijaaruuf qeerroo fi qarree simatee leenjii waraanummaa fi barnoota siyaasaa akkasumas barruulee garaagaraa bifa adda ta'een kennaafii ture eebbisiisee dirqama itti aanuuf bobbaasu itti fufeera. Akkuma kanaanis zoonii kaabaa godina Wallootti kaleessa adoolessa 27 2024 dhaloota gabrummaa jibbe kanatti hidhannoo sammuu fi mudhii tolchuun kaadhimamtoota yeroo dheeraaf barnoota adda addaa kennaafii ture bifa ho'aa ta'een eebbisiiseera. Eebba kaadhimamtoota kanneen irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Jaal Qeerramsoo Waayyuu irratti argamuun haasaa taasisaniin ergaa baga guyyaa eebbaa geessanii dabarsaniin nuti yoomillee qabsaadha. Qabsaa jechuun hadhaa bifa kamillee dhamdhamatee rakkoodhaaf kan hin jilbeenfanne jabaatee fuula duratti deeme galma barbaade sana ga'uudha jedhan. Yeroon ammaa kun yeroo nuuf murteessaa
sabni keenya ammoo irree keenya irratti hirkate bilisummaa arguuf jiru waan ta'eef irree keenya jabeeffachuu nu barbaachisaa jedhan Jaal Qeerramsoo Waayyuu. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo ganamaa galmaan ga'uuf imala bilisummaaf wareegama baasaa ture baasaas jira jechuun wareegama isaa gudunfee biyya abbaa isaa ijaaruuf taasisuu qabaa jechuun dhaamaniiru.